sagalee waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf wajjin dhageenya macaafa seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 14 hanga 15 dubbisa. Sanyiin keessa akka biyyoo lafaa hin ta'a gara lixa biiftuutti harka bitaatti harka mirgaatti sin bal'ifadhe. Qomoon biyya lafaa irraas hundinuu sababii keetiif sababii sanyii keetiifis hin eebbifamu. Kunoo ani si wajjinan jira, iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega, biyya kanatti sin deebisaa, waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu jedhee. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Bara baraan kan jiraattu barri mootummaa keetii dhumaaf daangaa kan hin qabne abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guddifnee baay'ifnee si galateeffannaa. Waa'ee yeroo kanaa waa'ee guyyaa kanaatiif galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyoo guyyaa kana kan nu kenne, guyyaa kana irratti mo'icha argannee akkasitti fuula kee duratti akka dhiyaannu kan godhe sinaa. Karaa hundumaan wallaansoon utuu jiru, rakkinni utuu jiru, wanti baay'een utuu hin darbitu nuun jedhu, nuyi garuu gargaarsa keetiin jiraannee iddoo kana geenyerra. Kanaaf si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Ameen. Namoota gargaaraman, saba gargaarame, maatii gargaarametu addana jira. Gargaarsa gara biraatiin iddoo kana dhaabata miti sabni kun. Aniif sabni kee gargaaramneerra. Aniif sabni kee eegamneerra. Eegicha guddaa nuu ta'eef galanni siif haa ta'u. Gargaarsa guddaa nuu ta'eef galanni siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyoo ganama kana immoo si galateeffachaa si kadhanna. Sagalee kee isa jiraataa ulaabantii Waaqaa saaqxee gara lafa kanaatti erguun jaalala kee haa ta'u. Nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo dubbachuu keetiin kan mormu, qilleensa dubbachuu keetiin kan mormu, gidduu galtummaadhaan waan garagaraa gochuu kan barbaadu, qalbii namaa kan saamu, qalbii dhalootaa kan saamu, karaa garagaraa hatuu kan barbaadu, humni akkasii raawwatee iddoo kanarraa daaraa kan ta'e haa ta'u. Hojiinsaa daaraa haa ta'u. Akeekni isaa daaraa haa ta'u. Wanti inni itti fayyadamu hundumtuu amma sa'aatii kanaa kaasee gab kan jedhe haa ta'u. Dhaloota iddoo kana kaa'ee qalbii isaanii fudhatee adeemuu kan barbaadu, maqaa Yesuus Kiristoos nama sa'aatii kana qilleensa kanarraa kan harca'e haa ta'u. Ati qofaan akka ati dubbattu si waamna. Ati qofaan akka ati dubbattu si afeerra. Ati yoo dubbatte hidhaatu hiikama. Ati yoo dubbatte seenaa geeddarama. Ati yoo dubbatte warra hidhamantu hiikama. Ati yoo dubbatte goobootu qajeela. Ati yoo dubbatte du'aatu ka'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin du'aan jireenya keenya akka ka'u, hidhamaan jireenya keenya akka hiikamu, inni fala dhabe fala akka argatuuf amma ati dubbachuun murteessaadha. Yeroo murteessaa kana keessatti ati dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Warri si barbaadan si arganii haa galanii. Warri si eeggatan deebii argatanii haa galanii. Warri sirkaa yaa Waaqayyo sagalee eeggatan sagalee fudhatanii haa galanii. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kanaaf anatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Ganamni kun ganama hiikamaa haa ta'u. Ganamatti seenaan geeddaramu. Ganamatti yaa Waaqayyo warri fala dhaban fala argatan. Ganamatti warri dhukkubsatan fayyan. Ganamatti warri jaaman banaman. Ganamatti warri duudan dhagaan. Ganamatti yaa Waaqayyo dhaloota harca'u. Ganama akkasii nuu taasise. Nammoo sirraa sagalee fudhannee sirraa dhageenyee barannee yaa Waaqayyo isa dhageenyeen jiraachuu akka dandeenyu, jireenya keenya qajeelfachuu akka dandeenyu laphee ittiin si fudhannu nuu kenni. Jalqabaaf xumura ta'ee nu gaggeessi. Maqaa isattiin nu jaallattee tokkicha ilmoo kee Kiristoos Yesuusiif jettee abbaa keenya. Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kutaan irratti gabaabinaan wal duukaa haasa'uu akka haasofnuuf ani qabadhee dhufe macaafa seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15dha. Innis akkanadha, irra deebi'een dubbisa. Mee namni hundumtuu haa dhaggeeffatu. Kunoo ani si wajjinan jira, iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega, biyya kanatti sin deebisa, waan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu. Ameen. Mee jecha kana na duukaa jedha. Kunoo ani si wajjinan jira, iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega, biyya kanatti sin deebisa, waan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu.
jedheera waaqayyoodha. Ameen. Sagalee waaqayyoo waan ta'eef already raawwatameera. Ameen. Waanan fudhadhee dubbachuu barbaadu akka mata dureetti waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu. Ameen. Macaafni kuni macaafota seeraa jedhamanii beekaman 5 keessaati macaafa isa jalqabaati. Macaafa kana keessatti macaafota seeraa 5 keessaa macaafa kana adda kan taasisu macaafa jalqabaa yookiis immoo macaafa uumamaa, macaafa seera uumamaa jedhamu isaati. Ofiidhuma isaati harki waaqayyoo, hojiin aangoo waaqayyoo yeroo jalqabaatiif keessatti kan jalqabe, hojii aangoo qofa utuu hin taane hojiin uumamaa keessatti kan jalqabe, kanaan macaafota seeraa warra kaan arfanirraa adda ta'a. Inni lammataan immoo macaafa seeraa ta'uusaa qofa utuu hin taane iddootti waaqayyo nama wajjin fuulaa fuulatti walitti bahee haasa'u keessaati isa jalqabaati. Waaqayyo nama wajjin tapha jalqabe macaafa kana keessatti haasaa jalqabe. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo ilaaltanii waaqayyo boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti nama uume, namuma uume. Akka fakkaatti isaatti, akka bifa isaatti nama uume. Nama uume kana wajjin waaqayyo haasaa jalqabe. Yeroo nama haasaa jalqabe nama kana wajjin kan jedhuufi namni uumame kun iddoo ulfinaa, iddoo kabajaa, iddoo aara galfii taa'ee akka inni jiraatuuf waaqayyo iddoo aara galfii kaa'ee Eden Gannat keessa kaa'ee uume nama kana. Namni kun garuu feeti isaa waan baay'atuuf sababii fedha isaatii alatti hidhachuu jalqabe. Namni yeroo baay'ee sababii fedha isaatii du'a. Jireenya keessaa kan inni ba'uuf, haala jiru keessaa, ulfina jiru keessaa kan isa baasu fedha. Sababii fedha isaatii fedhaan gowwoomfamuudhaan iddoo waaqayyo aara galfiidhaan akka inni taa'uuf isaa qopheesse keessaa fedha isaatiin ba'e. Dhiibamee hin baane, giddisiifamee hin baane, fedhaan ba'e. Achitti waaqayyo waamee haasaa duukaa jalqabe. Addaam, Addaam eessa jirtaa? Waa'ee iddootiin waaqayyo Addaamii wajjiniin haasaa gaafa jalqabu nama iddoo gadhiise ta'ee argame Addaam. Nama waaqayyo akka bifa isaatiif, akka fakkeetti uummate waan gaariidhaan akka inni jiraatuuf, haala gaarii keessas immoo akka inni jiraatuuf uummate kanatu fedha mataa isaatiin joonja'ee iddoo waaqayyo aara galfiidhaaf isa kaa'e keessaa ba'e. Maaliif ba'e kan jedhu feeti isaa inni jalqabaa akka eenyu ta'udha? Akka waaqayyo ta'udha. Sababii kanaaf namni fedhuma isaatiin waan akkamii barbaada? Yeroo hundumaa waan caalu barbaada, waan gadi aanaarraa waan caalu, waan fooyyee barbaada. Fedhiin namaa yeroodhuma kamiyyuu yoo waan guuttate fakkaatayyuu iddoo irra ga'erraa gara iddoo isatti aanutti darbuudhaaf fedhiin namaa daangaa hin qabu. Biticha kana na duukaa jira. Fedhiin namaa hidha daangaa waan hin qabneef namni hidha dogoggora. Nama kan dogoggorsu seexana qofaa utuu hin taane nama kan dogoggorsu inni jalqabaa fedhii isaati. Sababii fedhii isaatii iddoo itti waamame iddoo ulfinaa gadhiisetu gadi ba'e. Achitti waaqayyo isaan duukaa haasa'u, uumee ka'ee duukaa haasa'u jalqabe. Gannata Eden keessa akka isaan jiraatan, achi keessaas immoo nyaata isaaniif barbaachisu kaa'eetu waaqayyo isaan uume, isaan kaa'e. Nyaata isaaniif barbaachisu dhabanii utuu hin taane nyaata isa kanarra wayyuu nyaanna jedhanii waan ba'an fakkaatu. Garuu nyaanni isaanii wayya jedhanii fudhatan kan isaaniif ta'u utuu hin taane kan qullaa isaanii mul'isu ta'e argame. Kan eenyummaa isaanii bakkeetti baasee mul'isu ta'e argame. Yeroo tokko fedhiin ilmaan namootaa fedhii koo eeggadhattanii yoo jiraattan fedhii keessan qofaaf jiraattu taanaan qullaa keessantu argama. Qullaa keessantu argama. Duwwaa keessantu, qaawwaa keessantu argama. Wallaalummaa namaatu argama. Yeroo namni kana godhe argama. Egaa waa'ee sanaa ajannaa sanaan qaba miti. Waaqayyo waan dubbate hin raawwata. Mee waaqayyo waan dubbate hin raawwata jedha. Kana narratti raawwate, kana narratti godhe feeti isaa kana jedhee waaqayyo
fedha ilmaan namaa kana fayyadamee irratti balleessuudhaaf yaada tokko illee murteessine Waaqayyo. Egaa macaafni seera uumamaa kun macaafa keessatti Waaqayyo namoota wajjiniin communication yookiis immoo haasaa jalqabee haasaa jalqabuu qofa mootuu hin taane macaafa keessatti murtiin jalqabaa ilmaan namaatti kennamedha. Macaafuma seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dhaqxanii hamma 17 dhaqxanii yoo dubbifattanii murtiitu kennamuu jalqabe. Sababii gochaa isaanii, sababii hojii isaanii murtiitu kennamuu jalqabe. Yeroo jalqabaatiif murtii kan kennuu jalqabe warra looyeriitu hin taane looyeriin jalqabaa eenyudha jechuudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Waaqayyotu firdii kennuu jalqabe. Eenyuuf eenyu gidduutti firdii kennuu jalqabe? Ofiisaaf nama gidduutti, namaaf seexana gidduutti firdii kennuu jalqabe. Isa jalqabaa gaafa firdii kennu Waaqayyo Addaamiin maal taate? Indabkita dabka fuula keetii asii achi fiigdee isa argatturraa maal goote? Hin nyaattaa. Isa lammataa heewaanii maal jedhu? Hin ciniinsifatte. Ciniinsifattee du'aa dhaltaa deessaa hin jennu. Ciniinsifattee deessaa hin. Kana rakkinni kee utuu irraan buune utuu hin dogoggorre ta'e yaada Waaqayyoo irraa hin fagaanne ta'e ciniinsuun hin jiru. Dabqis hin jiru ture. Garuu dabqatti kan galche Waaqayyo utuu hin taane hojii isaanii mataa isaa waan ta'eef sababii eenyu dabqan? Sababii eenyu dabqe Addaam? Sababii hojii isaa yookiis immoo sababii fedha isaa dabqe. Hewaanoo sababii eenyu ciniinsifatte? Kanaaf gaafa ciniinsifattan dubartoonni Waaqayyoon komachuun hin jiru. Gaafa dabqitan dhiironni Waaqayyoon komachuun hin jiru. Eenyuun komachuudha malee of komachuudha. Garuu hararratti komeen hin jiru. Mee komeen hin jiruudha? Ameen. Isa sana hundumaa fiixee kan nuuf dhalate qaraanioo fannoo irratti immoo kan nuuf jedhee cinqaarfame Kiristoos Yesuus ba'aa keenya nurraa kaaseera. Mee ba'aan narra hin jiruudha? Amma inni dhaloonni kakuu haaraa kun immoo yaaddoo jala hin jiru. Amma iddoo sana hin naqu firdii kan jalqabe Waaqayyoodha. Dhaloonni kun immoo dhaloota Waaqayyoorraa Waaqayyo Addaamirraa kaasee fidedha. Dhaloonni kun Yaaqoob macaafa nama dubbise kunoo ani si wajjinan jira lafa diraqxu hundumaatti sin eegaa waan asitti dubbadhe immoo siifan raawwadha malee siin gatu jedheetu Waaqayyo Yaaqoobitti dubbata. Waan asitti dubbadhe kan Waaqayyo jedhu kun maal inni jenneetu ishee kana tuqaa 2-3 tokko ilaalla. Tokko Waaqayyo inni jalqabaa tuqaan macaafa kana keessaa nu argannu inni jalqabaa namaa wajjin jiraachuu Waaqayyooti. Mee nama bukkee keessanitti garagaraatti Waaqayyo si wajjin jira jedhaanii? Mee Waaqayyo si wajjin jira jedhaanii? Haleluuyaa. Ameen. Yoo Waaqayyo nama duukaa jiraate, yoo Waaqayyo nama gaggeesse, namni hin milkaa'a. Namni kan inni milkaa'u yoo obboleessi isaa yookiis immoo yoo qabeenyi isaa duukaa jiraate utuu hin taane yoo wanti inni qabatee jiru gahaa ta'e yoo hin taane ta'ee utuu hin taane yoo Waaqayyo duukaa jiraate milkaa'a. Kanaan achitti namni beekumsa gahaa qabaate, humna gahaa qabaate, qabeenya gahaa qabaate, waan gurguddaa of harkaa qabaate milkoomina hin argatu. Namni yoo Waaqayyo duukaa jiraate garuu milkoomina qaba. Mee milkoomina jedha? Mee namni milkaa'uu barbaada? Yesuus geetaa ነው. Ameen. Ganama kana icciitii milkoomina keetii sitti hima. Icciitii milkoomina keetii Waaqayyo si duukaa jiraachuu isaati. Waan eegaa jirtu qabda yoo ta'es waan gara fuulduraatti hin ta'a jettee karoorsite qabda yoo ta'es amma waa tokkoon sitti hima. Ammuma ganama kanaan ajandaa kee keessa Waaqayyoon galfadhu. Waaqayyo si duukaa yoo ta'e inni ati jalqabde milkoomina qabaata. Haleluuyaa. Waaqayyo nama duukaa jiraannaan namni hin milkooma. Inni jalqabaa icciitiin nuyi arginu Waaqayyo nama duukaa jiraachuu isaati. Seenaa Yaaqoobiin baay'ee bal'isee dubbachuun hin danda'ama. Garuu yeroo keenya wajjin wal qabatee ergaa isin bira gahu wajjin wal qabatee baay'ee ariifachuu yaala. Baay'ee bal'isee dubbachuu hin danda'a. Garuu ergaan isin bukkee gahu akka inni isin bukkee gahu nan barbaada. Inni lammataan iddoo ati dhaqxu hundumaatti isin eegaadha. Icciitiin kana sadan ergan isinitti mee booddeen
waa'ee icciitii kana sadanii muwaa xiqqoo isin duukaa haasa'a. Lafa ati dhaqxu hundumaatti si duukaan ta'a. Sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Icciitii isa sadaffaan. Biyya kanatti maalan godhaa? Sin deebisa. Isaan kana sadan wal duukaa gaggabaabsinee ilaalla. Yaa'ikoobi ofuma isaatii barbaadee hangafummaa kana yookiis immoo wallaansoo hangafummaa kana jalqabe utuu hin taane Waaqayyotu isa akka inni hangafa ta'u dura haadha isaatti dubbate. Haadha isaatu garaa keessatti ijoolleen lama ta'anii waldhiituun waa'ee kanaa dhoksaa kanaa gaafachuudhaaf Waaqayyoon gaafachuudhaaf gaafa gara Waaqayyoodha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 26 mee lakkoofsa 23 naa dubbisi. Gaafa gara Waaqayyoo dhaqxu Waaqayyo isa garaa ishee keessaa waldhiitu kana hiikkaa isaatti hime. Saba gurguddaa lamatu garaa kee keessa jiraatti hin jedhe. Saba gurguddaa lamatu garaa kee keessa jiraatti hin jedhe. 25-23 Waaqayyo isheedhaan gadameessa kee keessa saba lamatu jira. Gosoonni lamman si irraa dhalatanis gargar ni rafu. Gosa isa tokkotu isa kaan irra jabaata. Isa hangafatu isa quxisuudhaaf ergamaa jedhe. Jalqabni milkaa'insa Yaaqoob sababii haati isaa obboleessi kee tarkaanfii du'aa irratti fudhata biyya kana gara biyya Aaraamiin deemi jette utuu hin taane jalqabbiin icciitiin milkaa'ina Yaaqoob eenyudha jettanii yaaddusin? Waaqayyoodha. Isa quxisuutu isa hangafa ergata. Isa hangafatu isa quxisuudhaa ergamaa eenyutu dubbate kana? Waaqayyotu dubbate. Waaqayyo waan dubbateef inni Waaqayyo dubbate immoo waan raawwatamuuf sababii raawwii Yaaqoobiif milkaa'ina Yaaqoob sababii raawwii isaatii Waaqayyoodha malee nama miti. Waaqayyotu ofiiruma mataa isaatii isa quxisuutu isa hangafa ergataa. Saba gurguddaa lamatu immoo jira. Sabni gurguddaan lamaan kun inni tokko isa humnaan jiraatudha. Inni tokko immoo isa malaan jiraatudha. Inni tokko adamsee fidee nyaachisa. Nyaanni inni dhiyeessu garaa abbaa isaatti hin tola. Abbaan isaa harka Esaawuti. Yisihaaq harka Esaawuti fuudhee nyaata. Ijoolleen kun abbaan isaa waan nama dinqu keessaati umurii waggaa ja'a. Abbaanuma isaatti waan dhiyaate natti fakkaata. Abbaanuma isaa Abiraamitti waan dhiyaate natti fakkaata. Umurii waggaa 60 ijoollee lakkuu godhate. Umurii waggaa 60 ijoollee lakkuu godhate. Ijoollee lakkuu godhate kanarraa immoo fuudhee kan inni nyaanni garaa isaa qabbaneessu, nyaanni garaa isaa aara galfachiisu harka Esaawuu isa humnaan jiraatu kan harka jira. Inni Waaqayyo hangafa hin ta'a jedhe kun eessa jira yoo ta'an manaayyuu bahee hin beeku. Karaayyuu hin beeku. Gadi bahee hin beeku. Waxii misiraa waxeessa. Nama gola keessa naanna'aa oolu. Nama karaa hin beekne. Nama biyya hin beekne kanatu hangafa ta'a jedhee Waaqayyo dubbata. Isa kanatu ergata isa hangafaa jedhee Waaqayyo dubbata. Kun baay'ee nama dinqa. Yeroo tokko jireenya keenya keessatti karaa jalqabnee deemuudhumaaf manuma keessaa baanee deemuudhaaf sababa baay'ee tarreessina. Sababa baay'ee Waaqayyo nutti dubbatee mana keenyatti dubbatee kan hojjedhu nuun jedhee hojjechuudhumaaf Waaqayyo dhufee hojjetu malee nuyi kaanee hojjechuu hin dandeenyu. Nuyi kaanee hojjechuu hin dandeenyu. Egaa isa kanaaf isheen jalqaba ergaa kana dhageesse Ribqaan Yaaqoobiin maal gochuu jalqabdi? Jajjabeessuu jalqabdi. Jajjabeessuu jalqabdi. Akka inni hin milinneef Waaqayyo Ribqaa isaa kaa'eef. Utuu Ribqaan hin jirtu ta'ee Yaaqoob maal ta'a ture? Hin milifama ture. Eebbatu isa duriquudhaaf ga'e ture. Waaqayyo garuu icciitii dhoksaa kanaa isheen qabattee waan teesseef isheenis daftee akka Yaaqoobitti himtu, Yaaqoobis dafee akka Yisihaaq bira dhaqu, eebba akka fudhatu Ribqaatu godhe. Namoonni baay'een akkana jedhanii dubbatu waa'ee Yaaqoob kana. Hattuudha, goomsituudha. Ani akkasitti naan himne waan tokkotu naa hime dhoksaa tokkotu tun dubbisu. Yaaqoob ofiiruma isaatii gaafa obboleessi isaa adamsituun sun barbaadee dhagee galu beelofnaan waxii misiraa harka keessaa qaba waan ta'eef kan isa mana oolu nyaanni jira, kan isa bakkee oolu immoo nyaanni hin jiru gaafa sana. Beelofnaan dhagee gaafate hangafummaa isaa guyyaa sana kenneera. Erga gaafasiitti hangafummaa qaba. Eessa isin horii gabaa baastanii jechuudha.
horii baadiyyaatti namoonni dhalatame horii gabaabaas tanii gurguratanii deebitanii qarshii lakkaa'attanii kiisii keessan kaa'attanii deebitanii horii koo fidin jettuusin hin jedhama akkas taanaadha cabarbaarii isa kamiin isa birrii kiisii kaa'atee sangaan kan kooti jedhee falmutu maali jechuun cabarbaarii Yaa'ikoon ofiiruma isaatii watii misiraa kenneef kanaan hangafummaa isaa fudhate walii galaniiru waan walii galaniin immoo xumurameera orreedi hangafummaa kan eenyu ta'e jechuun kan Yaa'ikoon ta'e hangafummaa guyyaa sanaa mallattoon isaa kan gaggeeffame Esaawuuf Yaa'ikoon gidduutti waan ta'eef hin beekamne Yaa'ikoonii Esaawuu garuu wal beeku yoo harka irratti kaasa ta'es Esaawuun nama Waaqayyo duratti ciiqaamaadha. Hangafummaa koo naa deebisi jedha yoo ta'e nama Waaqayyo duratti ciiqaamaadha. Sababiin isaa yeroo isaan kana godhan Waaqayyo argeera waan ta'eef. Yaa'ikoon kana hundumaa harka keessaa qaba. Garuu waan inni yaadda'u tokkotu jira. Akkamittan dhaqee abbaa kootiin kana godhe jedha. Rifeensi koo dhagni koo hin beekama dhagni Esaawuu rifeensaadha dhagni koo immoo akka Esaawuu rifeensaa miti kan koo mucucaataadha kan obboleessa kootii immoo rifeensaadha akkamittan kana godha yoon kana godhe immoo abbaan koo na abaara eebba barbaacha dhaqeen abaarsa fudhadhee galaa innaan qooda abaarsa keetiin natti dabarsu jetteeti uffata Esaawuu fuutee uffiste. Waaqayyo waan Yaa'ikoob ittiin eebbifamu icciitii milkaa'ina isaatii iddoo kaa'ee jira. Gaafa sana Esaawuun uffata sana uffatee deeme. Bushaayee mana jiran sana keessaati qalee Yaa'ikoob haadha isaatti kennee haati isaas immoo nyaata garaa isaatti tolu qopheessitee dhiyeessitee dhaqee eebba fudhate. Eebba isaa sana gaafa fudhatee ka'uu dhagaa kan inni adamfamuu jalqabe. Yeroo baay'ee namni kan inni rakkatu gaafa eebba jalqabudha. Gaafa eebbifamuu jalqabu. Gaafa jireenyi isaa gara eebbaatti dhiyaachaa dhufu. Gaafa eebbaaf karaa jalqabu. Gaafa ulfinaaf karaa jalqabu namni rakkata. Nama rakkatu ilaaltanii bira darbina. Namni rakkatu gaafa karaa eebbaa jalqabu. Namni karaa eebbaa hin jalqabne, namni karaa ulfinaa hin jalqabne baay'ee rakkifamu. Baay'ee sitti hin fakkaatu. Dhugee yoo machaa'e iyyuu waan gara biraa yoo ta'e yoo kufee gangalate iyyuu waan biraatti hin fakkaatu. Namni karaa eebbaa jalqabe garuu hin muddama. Yaa'ikoon akkuma eebba fudhateen akkuma eebba abbaa isaa Yisihaaq irraa fudhateen rakkifamuu jalqabe. Sodaa jala gale. Obboleessi isaa akka inni eebbifame dhaga'eetu billaa qarachuu jalqabe. Haati isaa akkanatti hin jette. Obboleessi kee Yaa'ikoon Esaawuun billaa qarachaa jira. Asitti immoo lamaan keessa wal takkaa dhabee gadda taa'uu koorra ati gara biyya obboleessa kooti biyya eessuma keetii biyya Araamiin dhaqiiti achi taa'i xinnoo bubbulii goottuu itti jette. Nama takkaa karaa deemee hin beekne nama manaa bahee hin beekne nama haadha malee nama gara biraa hin beekne kana ka'ee deemee ittiin jette. Hin ulfaatu kun hin ulfaatu. Baay'een keenya gaafa gara magaalaa kanaa dhuftan baay'een keessan haalli isin dhaggee beekaa. Iddoo tokko gaafa gara iddoo tokkotti socho'u namni hin danqabu. Waaqayyo namoota biyyatti dhalatanitti iyyuu dhiibbaa gaggeessuu hin dandeenye biyya ormaa keessatti akka isaan dhiibbaa uuman godha. Hin godhu. Garuu yaada Waaqayyoo keessa deemsi keenya waan jiruuf rakkinni barbaachisullee yoo karaa keenya irratti ta'e nuyi nama akkamii taana? Nama milkoomu taana. Mee nama milkoomuun taa'edha. Icciitii milkoomina keenyaa Waaqayyoodha. Ameen. Mee wanti dubbatame hin raawwatameedha. Waaqayyo dubbateera garuu hin raawwatamne jettanii sammuu keessan hin jeeqina. Waaqayyo dubbateera ani rakkina keessan jirattanii sammuu keessan hin jeeqina. Waaqayyo dubbateera kiisiin koo duwwaadha, manni koo duwwaadha, jireenyi koo duwwaadha. Ani dorgomellee hin arganne bakka bara baay'ee Waaqayyo dubbate dookumentii kooleen harkaa fuudhanii raajonni meeqa irratti kadhataniiru jettanii baay'ee isaaf hin cannaqina. Waaqayyo waan dubbateef kan kee dhiibbaa rakkinaa mo'atee mul'ata. Mee mo'atee mul'ata jedha. Dhiibbaa akkamii? Dhiibbaa rakkinaa. Namni yoo raawwatee tuulamee dhufe, haalli raawwatee tuulamee dhufe, hadhaati kakuu qabaachuu dandeessa garuu galtee haga bubuluu dandeessa. Doonno. Ani akkatti gammaddetti sitti himu. Garuu galtee haga bubuluu dandeessa.
Waaqayyo sitti dubbate sagalee guurratte ergaa guurratte kakuu guurratte kaasuudhaan qabda ta'uu danda'a. Garuu immoo ati galtee gabuuluu dandeessa. Kan siraa hojjechuu dandeessa. Baarellaa baachuu dandeessa. Waa tokko sitti maa inni isa caalu sagalicha. Ameen. Ameen. Ergaa tokko sii qaba. Naaf baarellaa baatta malee baarellaa sirkaa dha'ee inni waan guddaa sirka kaa'u Waaqayyo jiraataadha. Eenyuyyuu isa iddoodhaa butuu hin danda'u. Ameen. Har'aaf mana namaa keessa naannofta malee har'aaf kushiinaa namaa keessaa foonii isaa argite utuu afaaniin hin qabmasin namootaaf kennita malee barrati namootaaf raawwattee ofirraa haftee namootaaf taatu dhiyaateera. Ne dhiyaateera jedhasin. Kanuma namaa ciinceeffataan jiraattuati. Kanuma namaa foolii fuudhaan jiraattuati. Waaqayyo nama dhimma hin baafne kana nama tuffatamaa kanatti gatii hin godha. Mee gatii natti godha jedha. Sagalee qabdu. Waaqayyo biraa ergaa qabdu. Waaqayyo biraa jecha qabdu. Hin raawwatama. Hin raawwatama. Ameen. Yaaqoob karaa jalqabe. Waan nama dhibu Yaaqoob Waaqayyo karaa kiiloomeetirii 3 hin geenye Waaqayyo guyyaa tokko guutuutti taasise. Nama dhibu kun yeroo eebbaaf karaa jalqabdanii bira ga'eetuma sin jettaniidha. Bira ga'eetuma sin jettaniidha. Amma immoo galee qabadha utuu sin jettanii dhabama. Baay'ee rakkoodha. Yaaqoob karaa kiiloomeetirii 3 hin guunne guyyaa tokko guutuu deemee qaqqabuu dadhabe. Qaqqabuu dadhabeetu mandaraa luus jedhamtu keessa ciise. Hin ciise lafichi lafa onaati. Ilaala waa tokko isinitti hima. Isinillee magaalaa Finfinnee keessa dhuftanii namayyuu namuma afaan Oromoo dubbatu afaan keessan language isin beektan kan dubbatu argattanii yookiin fira yookiin hiriyaa yookiin ollaa argitaniitu ta'uu danda'a gaafa dhuftan inni kun garuu lafa namni hin jirre lafa humtuu hin jirre biqilaan dhedheeraan kan itti aara galfatan hin jiru biqilaa gaggabaabaa akka qoraatti harreefa waan akka lafarra yaa waan akka jawwee waan akka bofaa lafa beerlaandi lafa onaa keessa dhaqee mataasaa dhagaa tokko fuudheetu mataasaa dura kaa'atee ciise. Namni hin jiru, haati hin jirtu, haadharraa adda bahee hin beeku, abbaarraa adda bahee hin beeku. Mee ilaala tilmaama abbaarraa adda bahee hin beeku, haadharraa adda bahee hin beeku. Nyaata jechuun mana namaatti goranii nyaachuudhaaf namni hin jiru. Namarraa adda baheetu dukkanadha iddoonsa yeroon isaa immoo dukkana keessa ciisa. Yeroo inni ciisee jireenyi isaa hundumtuu humna dhabee namummaan isaa hundumtuu humna dhabeetti yeroo sanatti Waaqayyo dhufeetti dubbate ka jecha kana. Ameen. Namni hin jiru. Namni natti dhiyoodha ani kana gargaarsan gaafadha jedhan hin jiru. Haati hin jirtu. Abbaan hin jiru. Obboleessi immoo inumaayyuu ari'ataadha. Obboleessi harka billaa jira. Abbaan hin jiru haati hin jirtu. Nama akkasitti nagaa boraafatee ciisu kana bira dhufe Waaqayyo. Ameen. Ameen. Humtuu sitti dhiyaatee jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu inni sitti dhiyaatee dhimma keetti fala kennu Waaqayyo gaariidha. Dhimmi koo fala hin argatedha. Harka keessan facaasaa dhimmi koo fala hin argatedha. Ameen. Dhimmi kee fala hin argata. Ameen. Lafa rakkina kee har'aatti maqaa moggaasi. Jecha tokkoon sitti hima. Lafa rakkina kee har'aatti maqaa moggaasi. Nami baay'een ta'ee fi Waaqayyo gargaaree Waaqayyo jireenyatti jijjiiree uffatatti jijjiiree makiinaatti jijjiiree karaa Waaqayyo jiru yuun beekan manatti eloo jedhanii kadhachiifatu yoo barbaadan waldaan dhufuu yoo barbaadan inni isu waan nama dhibu keessaa magaalaan kana keessaa manni nyaataa banamee jiru kan kiristiyaanaati suuqiin banamee jiru kan kiristiyaanaati eenyutu godheetta Waaqayyotu godhe kaleessa humtuurra jiru har'a garuu waan hundumtuu guuteera waldaa kiristiyaanaayyuu hin dhufan waan nama dhibu keessaa tokko achi ta'anii akka isaan kurnoo isaanii kennan Waaqayyo hin fedhu aarsaa akkasii ciigaa Waaqayyo mana isaa keessa akka isaan dhaabatan barbaada Waaqayyo. Waaqayyo jiraachuu kee barbaada. Waaqayyo jiraachuu koo barbaada jedha. Ameen. Lafa rakkina kee har'aatti maqaa moggaasuun kan inni si gargaaruuf gargaarsa Waaqayyo yaadachuudhaaf. Ameen. Namoota gargaarsa Waaqayyo hin beekne dhalachaa jira bara keenya keessa. Isa guddaadhaaf isa bu'uuraati jedhee kanan dubbadhu Waaqayyo akka inni isinii ta'u akka inni isin gargaaru namoota kufan akka inni kaasu nanaman garuu
iddoo itti rakkatanitti maqaan moggaasan namoonni. Lallabaa wangeelaa tokkotu jira. Akkana nama gaafa inni dhufu idduma inni dhufe maqaa isaa barreessaati kaa'e. Jaarsolii waldaan rakkatina waa'ee nama haaraa dhufee waldaa keessa taa'uun gaafa inni dhufu seenaa isaa eessaa dhufte hinatta turte eessatti dhalatte maal goota turte hinatta hinejjitaa hin soddaa maqaa kana fuula isaa duratti katamaa fi yoo inni waldaa keessaa badee achumatti argitu. Kanaaf namni gaafa waaqayyo isaa ta'u seenaa buusee kaa'ee lafa kaa'ee deemuutti jiraata. Sababiin isaa waaqayyoon sanaan waan yaadatuuf. Waaqayyoon yaadachuu dhiisuu waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon yaadachuun ulfina. Inni gara biraan Yaaqoob kun lafa onaa sana keessatti waan guddaa inni bare waan lamaan tokkoon isinitti hima. Waan guddaa inni mandaraan Luus sana keessatti lafa onaa sana keessatti bare tokkoon isinitti hima. Lafa sanatti isa qofaa miti. Eenyutu rakkate beektu isin nama gatamaa haadha manaa Abrahaam ishee lammataatu achitti rakkate. Mucaa baattee dhaqxee amma darba eeboo tokkorraa fagaattee ani du'a mucaa kootii ijaan ilaaluun barbaadutti wanti nyaatamus wanti dhugamus lafa sana hin jiru. Kan namaa mirkaneessu wanti nyaatamus wanti dhugamus lafa sana hin jiru. Lafa sanatti garuu Waaqayyo mul'atee bishaan burqisiiseera. Ameen. Lafa sanatti Waaqayyo itti mul'atee lafa sana Yaaqoob akkana jedhee moggaase Beeti'eel jedhee moggaase. Beeti'eel jechuun mana Waaqayyoo jechuudha. Iddoon rakkina keetii yeroo hundumaa iddootti Waaqayyo dubbatu dandagati. Hin sodaatini. Si wajjinan jira. Hin sodaatini. Asitti duutee naftu seenaan kee hin geeddarama. Hin deebita gara biyya keetti waan haaraa nan godha. Iddootti Waaqayyo dubbatu. Iddootti Waaqayyo dubbatudha. Isa kamiin filattu isin iddoo Waaqayyootti dubbatu moo iddootti Waaqayyoon dubbanne filattu? Mee namni iddootti Waaqayyo dubbatu filatu? Nama akkasii harka isaa ol kaasu. Harka keessan diriirsaa. Ammayyuu harka keessan arguun barbaada. Waa tokkoon isinitti dubbadha har'a. Afaan Waaqayyoo irraa waan hin fuudhe. Ameen. Inni sitti dubbatame hin raawwatamu. Ameen jedhi maalu. Ilaa sittan hima. Sii dhaga'een dhufe sagalee tokko. Inni sitti dubbatame hin raawwatama. Hin raawwatama jedha. Ammaaf inni barattu sadarkaa gadaanaarra jiraachuu dandeessa. Inni hojjettu immoo haalli jireenya keetii haalli wanta ati argattu hundumtu gadi bu'aa ta'uu danda'a. Inni kaan immoo manni kiraayinuu si rakkisee godaanaa tadaadaarii ta'uudhaan waan xinnoo si hafe ta'uu danda'a. Gadi baatee darbatamuudhaan amalli magaalaa kanaaf amalli biyya kanaa immoo namaan hawwuu hin beekan qodaa wajjin kan nama darbatu. Gad darbatamuu dandeessa. Gad darbatamaa jireenyaattan dubbadha har'a. Waaqayyo sitti dubbate si raawwata. Haleluyaa. Sirmatti haleluyaa jedhama. Isa dubbate raawwata Waaqayyo. Isa dubbate raawwata jedhaasin. Utuu gargaarsa namaatti namni bira hin jiru. Utuu hirkannaa namaatti namni bira hin jiru. Namni inni itti hirkatu. Garri inni itti adeemaa jirus abdii namaan kennu. Iddoo inni itti adeemaa jirus abdii namaan kennu. Isa Waaqayyo dubbate kanaa wajjin wal bukkee fuutanii yoo ilaaltan jireenyi Yaaqoobiif inni Waaqayyo dubbate samaayiidhaaf lafadha. Kan inni jiraatu beela. Kan inni itti dubbatamu immoo qabaachuudha. Ameen. Kan inni dhaga'aa jiru ulfina. Iddoo inni jiraatu garuu lafa salphinaati. Iddoo rakkinaati. Iddoo gadi bu'aadha. Iddoo namnuu yoo iyyan namaan dhageenya jiraata. Meemi waa tokkoon isinitti hima. Ati kiisii iyyuu sumurii hin qabdu. Waaqayyo si wajjinan jira yoo jedhe isa kamtu sitti dhaga'ama. Ni ilaalame. Yeroo baay'ee namoonni baay'een sammuu isaanii gararraa godhanii kan isaan ilaalan rakkina isaaniiti. Rakkinni isaa sammuu isaa gararraadha. Sanuma keessaa iddoon kun iddoo humna qabeessa. Iddoo ulfina qabeessa. Iddoo jabaadha iddoo kana. Manuma Waaqayyoo malee wanti tokko jiru iddoon kun iddoo ulfina qabeessa Yaaqoob. Ameen. Ameen. Iddoo jirtan hin tuffatinaa. Waaqayyo sitti dubbataa jira. Si raawwatama. Ni raawwatama jedha. Ameen. Ameen. Sababii Yaaqoob hafeef inni guddaan Waaqayyo si wajjinan jira waan jedheef. Ameen. Nyaatamuu kan inni hafeef. Baduu kan inni hafeef. Karaatti hafuu kan inni hafeef. Ururiin du'ee gaggabee achitti du'uu kan inni hafeef.
inni guddaan isaa sababni guddaan isaa Waaqayyo wajjiniin waan jiruuf. Tuqaa lammataa isa tokkoffaa xumureera. Waaqayyo si wajjin waan jiruuf dhimmi kee raawwatama. Mee wanti Waaqayyo natti dubbate raawwatama jedha. Ergaa koo kana sadansaa kunuunfeen darba. Elaa inni Waaqayyo sitti dubbate kan inni raawwatamuufi sababii humna qabeenyaa miti, sababii humna beekumsaa miti, sababii humna firaa miti, sababii humna garaagaraa dhiibbaa garaagaraa biyya lafaa kana keessa jiru miti, sababii Waaqayyo si duukaa jiruufi. Hingalta dinqii argita har'a. Hingalta mana kee keessaa dinqii argita. Jireenya kee keessaa dinqii argita. Haala kee keessaa waanuma geeddaramaa argita. Waa tokko si dhagaye amma. Ameen. Mee Waaqayyo hin raawwataedha. Mee hin raawwatameedha. Dhugaan siin jedha namni mana kee keessaa gungumtu na dhaggeeffadhu hiriyaan kan si irraanfate namni ati beektuuf namni ati hin beekne kan si irraanfate namni garuu Waaqayyoon tajaajiltu gubaa'ee kana gidduu teessa har'a Waaqayyo waan dinqisiisaa si raawwateera. Mina raawwatameera. Dhugaan isiniin jedhe gubaa'ee kana gidduudha Waaqayyo ilame namatu silkii sii dawwalee koottu siin jedhe kanaan dura namaa kadhatteetta ergichumatu raawwata ergichumaan immoo dhimmi kee fala argata. Me anaaf jedha dhimmi koo jedha raawwatameera jedha. Ati akka kadhatteef guyyaa kadhatteef ergaa dubbatte iyyuu yaadataa jirtu garuu raajii sirratti dubbadha. Sii dawwalama hin waamamtaa gatii kee sirraa kaffalama. Muddama lama gidduu jirta namni kun sii raawwatameera. Galtee haara galfadha. Mee galeen haara galfadheedha. Si wajjinan jira. Kanaaf raawwatame malee waan gara biraatiif raawwatame miti. Sababii inni deemeef raawwatames miti. Sababii deemeef yoo ta'e garri inni adeeme iyyuu warra bu'aa namaa jijjiiranidha. Isatti dhufa. Isa lammataa iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Waa'ee eegicha Waaqayyoon tuqaa muraasa dubbadheen dhaaba. Yaa'ikoo gara biyya Aaraam gaafa deemu Laabaan eessumni isaa kun obboleessi haadha isaa kun ofiidhuma isaa waggaa 14 seenaa hin barbaachifne irratti hojjete. Seenaa hin barbaachifne waan inni hin feene irratti hojjete. Inni kan inni fuuchuudhaaf jedhe isa kaan nan isa. Inni fuuchuudhaaf jedhe Raahel ture. Kan inni itti kenne immoo Liyaa ture. Eebbinni eegeef ulfinni ni eegeef kan inni argate waliin argu kun gadda guddaadha. Hin gadde Yaaqoob. Ani kana hin eegne waggaa 7 kanan hojjedheef ishee kanaaf miti. Kanan waggaa 7 hojjedheef Raaheliif jedhe. Egaa waa tokko isinitti hima. Amma waa'ee Raaheliif waa'ee Liyyaan hundi kun du'aa dhabuu dandeessa hojjette. Mana namaa keessa hojjette iddoo garaagaraatti qaxaramtee dhimma keetiif namni yaadu yeroo warri kaani warri mana mootummaa keessa hojjetanii caasaadhuma mootummaa keessatti waanuma jirtu hojjechuudhaafu yoo fira qabaate koree keessaa yoo fira qabaate waan walitti qabamtu manaajimentii jedhamtu kana keessaa fira yoo qabaate malee wanti iddoo guddinaayyuu maadinni kun sadarkaan guddinaayyuu sirnaan hin hojjetamuuf. Mindaa iddoo gadi bu'aarra kaa'anii dhaqanii lubbuu isaatti taphatu. Sittan hima warra akkasiis Waaqayyo ulfina maan si duraa kaasa. Mee ulfina maan na duraa kaasa jedhaa sin. Mee ulfina na duraa kaasa jedhaa. Inni gara biraan kan inni eege Raaheliin kan inni fudhate Liyaa waan ta'eef Yaaqoob ammas waggaa 7 rakkinaan gidirfame waa tokko iyyuu harka keessaa hin qabu. Kiisii duwwaa waggaa 7 taa'ee waggaa 7 irratti Liyaa fuudhee kiisii duwwaa taa'ee waggaa 14ffaatti darbee eenyuun fuuchuudhaaf jedhe Raaheliin fuuchuudhaaf jedhe waggaa 14 guutuu nama harka duwwaa jiraatudha. Kakuu baatam garuu kakuu baata. Sin eega jedhaa Waaqayyo maalirraan eegu waan gadhee akkasiirraa Waaqayyo hin eegu. Gaafa hojjetee kisaaru Waaqayyo hin eegu ture. Karaa
inni darbu karaa rakkisaa yoo ta'e iyyuu eebba isa eeggatutu ulfaataadha. Mee eebba na eeggatutu ulfaataadha jedha. Ameen. Phaawulos gaafa dubbatu akkana jedha Roomee 12 irratti maal godhe maal jedha eebbi namaa fi inni dhufu rakkinni bara si'anaaf eebbi inni nuu dhufaa jiru wal bukkee qabee yeroo yaalu isa kamtu jaalladhu. Mi'a daraa keenyaa dubbisi Roomee 12 lakkoofsa 1-2 isa dhufaa jiru eebbichatu caala. Isa dhufaa jiru eebbichatu caala. Phexros immoo ergamaan Phexros immoo kana ulfina isa amma argitanirra isa isin arguudhaaf jettantu caala yeroo muraasaaf yoo dhiphifamtan iyyuu isa sanatti immoo maal taatu isa sanatti immoo hin gammadduudha. Ameen. Inni si hafee jiru isatti gammadduudha. Mee inni na hafee jiru isatti gammadduudha. Ameen. Kiristiyaanni dhiphina keessa jiraatu lakkaa'ata miti. Isa dhufaa jiru ulfina isaa lakkaa'ata. Mee isa dhufuuttan gammadedha. Inni dhufu na gammachiisaadha. Haleluuyaa. Ameen. Ulfina isa dhufutu isa ammaarra caala waan ta'eef. Isa nuyi dhiphifamnurraa isa nuyi rakkifamnurraa isa dhufaa jirutu caala waan ta'eef. Roomee 8 irratti dhiphinni keenya seenaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'e. Dhiphinni keenya seenaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'e. Uumamni hundinuu mul'achuuf ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo maal ta'anii eeggachaa jiru? Dhimmanii eeggachaa jiru. Ilaala jireenyi keenya isa arganneerra isa nuu ta'erra isa ganaa nuu ta'uuf jirutu akka ta'u ergamaan Phaawulos warra Roomaa gorsa. Dubbii kana dubbata. Namni amantii yeroo kamiyyuu kan inni ilaalee jiraatu isa argate yookiis immoo isa bira ga'ee qabate utuu hin taane isa harka isaa keessan galee isa ganaa ta'u abdiidhaan amantiidhaan jiraata. Amantiidhaan jiraata. Yeroo hundumaa immoo amantoonni yookiis immoo kiristiyaanonni waan argame qaqqabatanii isa kana abdatu amanatu utuu hin taane isa hin mul'ifamne isa hin argamne isa irratti abdii isaanii hundeessanii jiraatu. Ibroota 11 irraa yoo deemtanii dubbifattan hin argattu. Haa ta'u garuu sin eegaatti jedhe Waaqayyo. Waa'ee eegicha Waaqayyooti. Mana Laabaan keessatti eegichi Waaqayyoo Yaaqoobii wajjin amma utuu nuyiiti waan namni of ajjeesne waan beela'eef of ajjeesa namni waan rakkateef of ajjeesa namni yookiin nama ajjeesa yookiin of ajjeesa. Nami eenyummaan namaa baay'ee daddarbatamaa baay'ee fedhii isaa raawwachuutu itti dhaga'ama yaada Waaqayyoo raawwachuun. Yaaqoob garuu waggaa 14 jiraatee eebba kana lamaanuu ciniinsifatee bira ga'e. Gaafa bira ga'e waggaa 6 keessatti immoo Waaqayyo itti dhufe. Waggaa 14 dhibbate waggaa 6 keessatti waggaa muraasa keessatti Waaqayyo eebba Yaaqoobiin as baasuu jalqabe. Ameen. Yarka keessan ol kaasaa. Eebbi koo'idha. Yeroo dheeraa kan na dideedha. Yeroo dheeraa wallaansoo kan na qabeedha. Yeroo muraasa keessatti garuudha. Isa Waaqayyo dubbate dhaga'eedha. As ba'uu jalqabeedha. Yeroo muraasa keessatti funaana Waaqayyo eebba kee. Hin funaana muka. Hin funaane Waaqayyo. Ameen. Garaa bushaayee keessaas hin funaane mana Laabaan keessaas Waaqayyo funaanuu jalqabe. Akkana jedhee Waaqayyo Yaaqoobiin. Egaa mee eenyaan eebba kee akka inni dhiibbaa asirratti gaggeessaa jiru aniyyuu argeera jedheen Waaqayyo ergamaa isaa ergee Yaaqoobiin. Amma garuu kan gochuun siin malu. Bushaayeen xixiiffeen yookiis immoo buburreen xobbaallaan hin dhalatu. Akka isaan dhalataniif garuu maaltu ta'uu qaba? Wanta akka muka ulumaayii muramee maal ta'uu qaba? Sassararamee bushaayeen keessaa dhugdu. Maaninni kun bidiruu bushaayeen keessaa dhugdu keessa kaa'uu qabdaa jedhee Waaqayyo ajaja kenneef. Gaafa Waaqayyo ajaja sii kennu ajaja isaa fudhadhu. Karaadhuma sana eebbi kee madduu jalqaba. Mee eebbi koo madduu jalqabeedha. Waaqayyo waan isatti dubbateef gargaarsa Waaqayyootiin Yaaqoob dhaqee
bidiruu bushaayeen keessaa dhugdu keessa dhaqee kaa'e. Bushaayeen yeroo sana isa Waaqayyo dubbate ilaaltee bidiruu keessatti immoo ulumaa isa sararame ilaaltee dhalti malee hobobsaa korbeeyyii dhageessee hin deessu hin dhaltu. Nama dinqa gaafa Waaqayyo dubbatu du'aatu ka'a. Gaafa Waaqayyo dubbatu toora uumamaa geeddarama. Toora uumamaa geeddarame mee ilaalasi. Toora uumamaa geeddarame akka beeknutti akka saayinsiidhaan beeknuttis akka uumamaan beeknuttis bushaayeen korbeessi bushaayee dhaltuu wajjiniin utuu hin jiraatiin bushaayeen dhalachuu hin dandeessi? Hin dandeessu. Garuu Waaqayyo gaafa sana bifa geeddare. Ameen. Toora uumamaa geeddare. Maaliif jedhee geeddare beektuusin? Eebbisuudhaaf jedhee Yaaqoobiin eebbisuuf jedhee Waaqayyo yeroo sana kaasee garaa bushaayee geeddaruu jalqabe. Maaliif? Buburreedhaan geeddaruu jalqabe. Waaqayyo eebba keetiif jedhee waan geeddaru qaba. Hin geeddarameedha. Hin jijjiirameedha. Haleluya. Hin geeddarameedha. Waaqayyotu geeddara. Haala kee hin geeddara. Eenyummaa kee hin geeddara. Iddoo ati jiraattuuf haala ati keessa jiraattu hundumaa hin geeddara Waaqayyo. Kan ammoo isa sitti dubbate raawwachuudhaaf jedhee geeddara Waaqayyo. Hin geeddarameedha. Gaafa eebbi Yaaqoob as ba'uu jalqabu Laabaan garaansaa ciniisu jalqabe. Inaaffaadhaan irratti ka'uu jalqabe. Inaaffaadhaan yeroo eebbi keessan jalqabu, yeroo eebbi keessan madduu jalqabu, yeroo isin bal'achuu jalqabdan isa kana egaa Waaqayyo lakkoofsa 13 irratti itti dubbata. Gara mirgaatti, gara bitaatti, gara bahaatti, gara lixaatti sin babal'isa. Sanyii keeyyuu nan baay'isa. Isa Waaqayyo jedhe mumullachuu waan jalqabeef eebbi Yaaqoob mumullachuu waan jalqabeef Laabaan inaaffaa jalqabe. Inni si rakkisu akka eebbi kee raawwatamne inni godhu inaaffaadha. Yoo sirratti ka'e Waaqayyo gabsirraa godha. Gamnarraa godha jedha. Bitaadhaa qabaachuu dandeessaa, mirgaa qabaachuu dandeessaa, dudduubaa fuulduraa qabaachuu dandeessaa, ollaadhaa qabaachuu dandeessaa. Haala kam keessa jiraadhu waa tokko sitti hima. Isa sirratti inaaf Waaqayyotu gab godha. Inaaffaa diina keetii Waaqayyo gabsirraa godha. Gamnarraa godha jedha. Yesuus geetaana. Ameen. Be Waaqayyo gooftaadha jedha. Harka Waaqayyoo dhiisanii namoonni asiif achi quba kaan hin raawwatamuuf kakuu isaanii raawwatamuu dhiisuu keessa darbee mataa isaanii cabu. Mataa isaanii cabu. Yaaqoob Waaqayyoon qabatee waan jiraatuuf waa'ee isaatiif kan hinaaf eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoon of kennee waan jiraatuuf Waaqayyootu waa'ee isaatiif hinaaf. Seexanni gaafa sammuu namaa fudhatu, gaafa sammuu namaa keessatti hojjetu, biiroo isaa gaafa godhatu ati dhimma baaftu jedhee fuudhee bakkee keessa jiru. Maqaa Yesuusiin mi'a seexanaa hin ta'ina. Ameen. Mi'a mi'a Waaqayyoo ta'edhaas. Mi'a seexanaa immoo Waaqayyo sirraa adaba. Miini seexanaa Laabaanii, miini Waaqayyo immoo Yaaqoobi. Yaaqoobiif Waaqayyo waan hinaafuuf Laabaan gaafa Yaaqoob qabaatee horee gaafa qabeenyi isaa kan isaarra dachaa lamaan caalu faana dha'uu jalqabe. Faana dha'uu gaafa inni jalqabu Waaqayyo kuffisee hirriba isaa keessa Yaaqoobitti waan gaarii malee waan hamaa dubbattee beekadhu. Ameen. Waan hamaatti dubbattee beekadhu waan gaarii malee. Gaarii malee isaaf kan barbaachisu hin jiru. Waan gaarii malee waan hamaatti dubbattee beekadhu yaa akeekkachiise. Gaafa Waaqayyo si duukaa ta'u, gaafa Waaqayyo si gaggeessu, si ofirraa ittisee danda'a utuu hin taane isuma sirraa ittisa. Inni dudduubaan dhufu sirraa ittifama. Inni fuulduraati sodaattus gadi deebi'a. Fuulduraan Yaaqoobii fuulduraan eeboo obboleessa isaa Esaawuu sodaata. Dudduubaan immoo Laabaaniin baqata. Waaqayyo gidduu kanatti isa dudduubaas isa fuulduraas hin busheesse. Busheessuu qofa immoo miti. Kana waan Waaqayyo raawwateef eegichi Waaqayyo hammam guddaa akka ta'e, eegichiif gargaarsi Waaqayyo hammam dandeettii namaa gararraa akka ta'e, gargaarsa namaa gararraa akka ta'etu nama ifa. Asitti isa kanatu ibsuu barbaada. Achitti Ribqaan hin jirtu, abbaan isaas hin jiru, Yisihaaqis hin jiru, Ribqaanis hin jirtu. Yeroo inni doorsifamus, yeroo inni rakkifamus, yeroo inni beela'us, yeroo gatiin isaa si'a 10 geeddaramus
firrisa kan isa gargaaru kan isa dubbatu biran jiru. Waaqayyotu duukaa ta'ee isa eega malee. Waa'ee eegicha waaqayyootiif ani isinii dhaqe. Amma waa tokkoon isinii dabala. Ergaan waaqayyo biraa isinii fuudhee dhufeen isinii kenna. Kana hundumaa kana ilaalaa kan jiran hundumtillee ergaa kanaan lafaa hin ka'u jedhee namana. Waaqayyo eegee gargaareetu iddoo sitti dubbateen si ga'a. Mee waaqayyo eegee gargaareedha. Lafa natti dubbateen nagaa'edha. Asittis waa sadiin dubbadha. Gargaarsi haadhaan jiru, gargaarsi abbaan jiru, gargaarsi obboleessaan jiru, gargaarsi firaayin jiru. Iddoo kanattis gargaarsa waaqayyoo, gaggeessaa waaqayyoo waan duukaa jiruuf isatti dubbatame qabatee harka isaatti fudhatee adeemaa jira Yaaqoob. Gaggeessaa waaqayyoof gargaarsa waaqayyootiin isa sitti dubbatame bira hin geessa. Mee biran gaa'edha. Mee biran gaa'edha. Waa tokkoon isinitti hima. Waaqayyo sii taasisa. Mee naa taasisa jedha. Haleluuyaa. Ergaan koo isa xumuraa isinitti mennaaba. Ani maalan godhe? Ani maalan godhe? Isa xumuraa? Biyya keettan si deemu. Waaqayyotti sina eebbisu. Yesuus geetaan. Maaliif Waaqayyo Yaaqoobiin biyya keettan si deebisatti hin jedhe beektu sin? Biyya isaatii salphinaan ba'e. Harka duwwaa ba'e. Ari'atamaa ba'e. Amma garuu kaasuutti baattatee dhufaa jira. Salphisuufi Waaqayyo, gadi buusuufi Waaqayyo, bakka jireenya fokkisaadhaan gaggeessuufi Waaqayyo. Harka qullaa dhuftee magaalaa Finfinnee keessatti harka qullaa reeffikee Finfinneedhaa gadi hin baatamu. Gara biyya dhufteetti akkasitti hin baatamtu ati. Ulfinaan naqxaa. Mee ameen jedhi mee. Ulfinaan naqxaa. Wangeela lallabaa naqxaa. Inni Waaqayyo Yaaqoobiin biyya keettan si deebisa jedheen gadi isa buusuu Yaaqoobiin Waaqayyo gadi Yaaqoobiin buusuu utuu hin taane salphisuu utuu hin taane iddoo isaa durii rakkina isaa duriitti isa deebisuu utuu hin taane harka guuttattee deebita. Haati kee kaleessa harka kee irratti kanan argine. Abbaan kee kaleessa harka kee irratti kanan argine. Harka qullaa baatee amma garuu isattiin biyyi siif gugguufu baattee deebita. Kaleessa harka namaa turte har'a garuu nama ergatta. Inni dubbatame inni obboleessi kee Esaawun si ergama jedhame raajichi dubbatame amma hin raawwatama. Waaqayyo isa sitti dubbate raawwachuudhaaf. Waaqayyo isa sitti dubbate raawwachuudhaaf. Ameen. Ameen. Ulfinaan ol si qaba. Mee ulfinaan ol na qaba jedha. Macheen ofirra garagalee maatii utuun boo'in baay'atamuu jettanii yaaddu. Mee ijoollee keessan gara yuunivarsiitiitti gara mana barumsaa naannoo keessan hin jirreetti gaggeessitanii kan beektan, fira keessan fa'aa gaggeessitanii kan beektan, biyya bakkeetti biyya keessaa immoo iddoo garaa garaatti gaggeessitanii kan beektan. Sinduuqaan bu'an hin beekanii maatiin keessan? Hin bu'u. Kun garuu gariin itti deemus hin beekamu. Boo'ichaan manaa bahi mudhii ishee hidhattee gaggeessite. Du'arra wayyattee gaggeessite malee abuu barbaaddee gaggeessite miti. Du'arra garuu hin wayya, gaddarra garuu hin wayya. Yeroo muraasa yoo dhiphatde garuu guyyaa tokko nan gammada. Yeroo muraasaaf turta aarii isaa irraa gala hin deebitaadha. Waaqayyo isa si ari'atu aarii isaa irraa gam godhee. Rakkisaa kee gam godhee. Ari'ataa kee gam godhee. Ulfinaan gara ati dhuftetti jireenya kee hin mul'isa. Biyyi waa'ee kee qabaachuu kee hin haasa'a. Ulfina argachuu kee hin haasa'a. Nagaa ta'uun kee hin argama. Hin haasa'ama. Waaqayyo isa kanaaf gara biyya keettan si deebisa wanta sitti dubbadhe siifan raawwadhe. Inni Waaqayyotti dubbate maa inni hangafti isa qutusuudhaaf ergama isa jedhu isa sira dubbifanne sanadha. Inni raajichi raawwatamuudhaaf Yaaqoob isa lammataa immoo inni raawwatamuudhaaf Yaaqoob eessatti deebi'uu qaba? Biyya isaatti deebi'uutti itti jiraata. Kanaaf Waaqayyo si salphisuuf si waame miti. Waaqayyo namaa gadi gochuuf si waame miti. Waaqayyo si balleessuuf si waame miti. Rakkina keessa yoo jiraatte iyyuu,
haalli kee gadi bu'aadha yoo ta'e iyyuu qoramaan deddeebita yoo ta'e iyyuu qoramaa mana waaqayyoo keessa teessa yoo ta'e iyyuu qoramaa gooftaatti amanta yoo ta'e iyyuu waaqayyo rakkinaan si hambisuuf rakkinaan lubbuu keessa saabuuf utuu hin taane jireenya ulfina qabu si jiraachisuudhaaf kan kee bariin ulfinaa ga'eera waaqayyo isa sitti dubbate hin raawwata. Ameen. Ameen. Harka keessan takka ol kaasaatii waaqayyo wanta natti dubbate hin raawwatedha. Amma sirra deebi'aadha. Yesuus geetaana.